يا سينيودا تفولين شتون. ماشي. والله ما جتنا نرقية. جارتي ناركا قبل كانت اتش كورت اتش كاميرا راغرتي كل فيتي يا ربي. يا سينيودا تفولين شتودا سياد مروكو. يا سينيودا كفولين شتودا سياد مروكو. يا سيدك يا ديرك يا سيلولي سيادين بولي kormi gammoojji hinaadu yuusa hiyogguun siyaadu irbaata buusa irbaatan buusu keessa midhaani imimmaan buusa kaa keessa garaani baala geeshe baalallaandu a'a malla geesse wayyoo maana yaaddu a'a anyiti jirbii ilboffe daalacha assiki sirbii korree subdee dhaabatta subdee dhaabatta sikikka subdee dhaabatta wayyoka surbee dhaabatta sirbime surbee dhaabatta subdee dhaabatta sirbika. Oh my god. Woo. Sabsabani. Sheeti bontu shagoye sirbikotu mari mamari bontu shagoye sirbikotu shagoye sirbikotu mbubake jalazena martike narrandoitu martike narrandoitu shabar mari mam bo malgo umri kananutti taphattana bo Abbaruqiyya egaa bootan galmamaan gaattani asumaan jalqaba irratti daawwattoonni keenya kabajamoo fi jaalatamoo warra nu daawwataa jirtan chaalenjii haadha ruqiyyaatii fi abbaa ruqiyyaatii kennameedha. Isarra jirra chaalenjiin kennameef Dubaay dhufanii akka bashannananiif tuujii siraaj kan jedhu kana fooloo gochuudha. Tiiktookii qaamni isaan laayivii ittiin seenan kana nama 40,700 irra jirra waan dandeettaniin puush godhaa gara nama 50 adeemnu 20 hafte isaan illee itti guutatanii. Amma immoo keessummaa wayiitu jira mana kana keessa jaarsa duraaniin ganda keessanii kaammo ijoollee nufii fuutee Saudi Arabiyaa geessitee deebiste tokko abbaa dafoo ka'edhan tokko abbaa daddafoo beeytanii abbaa ruqiyyaa. Himbeeka mee as keessa jiran abbaa dafoo as jiran Isin arganii jennaan isin dubbisna jedhanii dhufanii mee sila abbaa ruqiyyaati moo jaarsi kun nama biraatii hin zayyaraani mucaa kiyya onna galchi jedhanii keessaan na dubbisanii jennaani fidee amma ol galcheeni mee salaama gaafadhaani abbaa daddafoo. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فيا جرتو أكمي أكمي نجايا أباروكا كيجا والله كاتا جلا كانتا يا إسلالة قلبي نبلسي تني نتي تولتني أني الله سوا أفبرا كبد كانوا متلون قد سلا أكمي جرتو. نقوم والله تبدي هابدو مال أنسله ما تبدي هابدو تبدي وانا مغو ننقبت أنا دبي ساكي سنما ركون كابو بقوا وي ولدت زين أمامت مجتين شمبرة تكلين جبتي لهم بدي Isaan birrii jedhan ما malee. akka garaa nama godhe hin tayani dhiisa akkanatti dhabnee nafnu homa rabbi nutti sosoqaanullee akkami isin abbaa ruqiyyaa nagayaami jirtu. naguma quluun tokko keessaa dhumuu diddee intaloo waan itti qicceerratti kennitan beeku ani ofii akka tokko na dayfisiisaa jira. Hundaafuu yoo waa ta'e illee quba qabaadha waan shumburee kana yoo kaasu quluu kana keessa waatu bu'a. Badaa mee televiizoonoo kana banadheetinii yoo ka naasir doftorri kennallee nu eeyyamu taate takka wallaahi silaa fuula kanaan isinitti mul'adhee guyyaan wal naman argisiisu guyyaan akka tasa guyyaa takka wal nama argisiisa bar guyyaan kun bada abbaa ruqiyyaa kiyyaa wallaahi Garab badaa
مي ملأت أو إيه نا ما إسن أياماني بر نا أبسا الشيكة. إيه بدأ أنا والله إيه بدأ جلو الدنيا تن ما لم يجد ولكن ولا ما مرة بدي أوفته إيه والله كما دو بيتشبه دي مالك كجير ولا أرجع كدو إنقلو Abbaa dadhaboo kinoo abbaa ruqiyyaatii chaalenjii kennanii fi osoo isin Itoophiyaa keessa teessanii lafa qottan isaan kinoo amma Dubaay deemaaran ijaartii isaanii qabatanii والله دباين نفاجر تاني Dubaay dhufaa أيه jiran abbaan ruqiyyaa. مجانا نبون نندو ميكي جو الغرا غالي مكرجي ميكو يا بدأ بنت Baradhaas بارا baafee. يا بني ميهودو إيه نقول في برنجرو كديدي كده يا والله بني هودو taaban itti kennaa namni jiru kun wal arguun gaariima namni walii qoricha ka jirutu wal argaa ka du'e maal waa ol deebi'aa miti warri tare amma kalee meeqa awwaalle rabbillee hojii ofiitti jira dalagaa ofiitti jira qabeenya ofii fudhata jira nama numarri warri asirra teenu meental osoo taqulu achi qabinarra warri asirra teenu kun qabeenya abbaa tokko baannee teenna ijji tarabbiiti teenna mi'arki gurri qabeenya nama biraati namuu kanumaan إيه waan ofii see waan إيه كونو دوفه جبتوا كم نجايا waan jirru natti hin fakkaanne mee of laallaafacha. نارجان جرتني درن إن بني قربا خدتوا بني كجل يوم بني أن ولastو أن بيتها أن أرجتو أباركيا الحمد لله ربي والأرجسيس والله نها ترسيس أرابل ربي ولي نها كا وكانوا مات نها درس عمري بدا جرام ترى ألو Aloo mina kan abbaa ruqiyyaati aloo ni isinitti mul'ataan jiru jarana yookaan haa tolchu gurbaan sun wal argaa hin jiru jara badde. Akka gaarii isin argaarraa itti fufa abbaa dadhaboo. awwaan abbabuu kanallee hin beeku akka biyyaa jaanii kama kana ol buurti ambiti jarana jala kana osoo waan abbabuu beekee silaa ima nabbabadhaa jedhan waan siin jedhu abbaa eenyu jedhan sila abbaan kiyyaa waan siin jedhu wallahi reefu waytate akkasitti sirbisiisan yaa seni yooda akka poolishitooda si yaada hin barooda wallahi garaa waa meeqana yaadda yoo san bada jedhan waa hedduu na yaade wallahi garaan kiyya amma mee anillee waa takkittii bichaa si sirbuu badaa Mee odoo sirbiin dura namummaa waa namatti maxxima waan akkana maal jettan harargiyya Jaartiin argaa gargar kaata achi korte achi kaamera irraa gartee kolfiti yaa rabbi. Bishaan wayitti Gaafadhaa haadha ruqiyyaa gaafadhaa Ooti gombooti as haadha deemnu ruqiyyaa isin dubbisa abbaa dadhaboo. namni lubbuun jiru waa baay'ee argee. maanatti isi kolfitee haati ija waan kanallee irraan beeytanii la ijoollee waa isin Gaafa itti goote sila ijoollee. maal narra kaayan Gaafa narra isin kaayan homaa argutti hin jiru bar bakka gaafa isinirra jiru. badaali maal beekan ijoolleen akkanuma gooteetuma yoo an televizyiinii kanallee naa banaa jedhu akkuma argite na gooti wallahi kaan gara na oofti kaan gara na oofti jedhan qacceen isa waa cittu waa diraddaa dhufuu surree wayii diraddaa dhufuu Laala bareeda akkanumatti abbaa dadhaboo. Ajaa'iba kun. Faamee maal jettan mee abbaa daddafa waa si gaafadhu jettanii ziizolleen as jala waa furgugiifataa jira. wallahi amma wanni matee tana irratti ilaalee sirbuma reefati sirbite kanatu garaa na balleessee
وايا دوري يادة أما دي تحسن متنافسني سربا نما كيسن اللي نرجني والله موبايلك يا كيساي من أفتن جزء توكو لو تاني تمان جزء تك نت أفتني تنافسني سربو برباد تيكو meejeda amma loo takka meesinirra deddeebine dhufnaayyuu mee waa nuu sirbaash إيه أما تمال قوتا هاتركي يا تأتون اللي والله جارتي زبناتي متي جارتي دريتي وتسر بتوفتي أما كم جت تسر بتاف بيتا بدا كم صبوف بدا كيسانا يا ربي كي جاتنا باس عندما ولدتنا كوتاتي oma takka واني سر بتاف بدا كواني جلوسان dhumanne yaa dhumanne بدا يسيدي يسيو كان تأوفي يادة سينجدة تأوفي يادة ويتاتي سر بتو سوان غران يادة غران كي يكنا نانجد ويا ليلي ليلي ويا ليلي نانو ويا ليلي ليلي ويا ليلي نانو ويا غاريو تنجا مما دوما دبه نمني كابو جارتي يو أني آريلي قريتش ناتاتي ويا تالتو والله هقال الرنتان دين نكاجرة ومنتين نفو altu miyaa dhaqiyyaati أدى جرى ما أبا والله ددفو كبرالي وأر بوسا في سقلي سقلي جايبا قدني بدا مال الرب تريسنا mee wanni jedha إيشي asaaba lahoo guraaba lahoo karaa manni baagadaa'eessa dhaqeen galmasaa jajjabeessa taa'een seenaasaa babarreessa taa'een seenaasaa babarreessa otollee uleen cabe kan abbaa gadaan cabu beekaatirra kunne malee seenaan hiyyeessan qabu darararararan asabaloo guraamaloo mee isa jedhaa badaati كما تجت كان جدا huma akkasii soqaa'ee huma akkasii yoo hin dandeenye kama dandeettan jedhaa rakkoon qabu abbaa daddafoo إيشي أشابلي كان بدا أشابلي كان باي اللي بيكو yoo geerartanillee rakkoon qabu كما إني أما جدا كان جدا حديث والله كما إني أما جدا كان جدا أشابلي هو قداملي هو كرام نبا قدا يسا ديم السنة سبب الرسا تائب ويسا قل ميسا تائب ويسا قل ميسا كان مالي بيكوان أني يوم ركاني قلنا كافتي جوبر mee geeraraa takkitti abbaa daddafame takkitti geeraraa itti cabsame takkitti akka tama dur gizee dargaggummaa sayyaadadha geerarsa kana geerarsa umar tokko isinii geerara qooya akka umar usleeyman dur geeraru tokko isatu wayta geeraru maal jedha beekta gubbaa dhuftaaltuu dallaa jalaan hulluu ixuu bule'ee بدا نلالي لا كايدا كيسا جرى نسال فتشيفتا والله أبودو كنا كيسا ija cufadha oofaa isin rakkoon qabu walla rakkoon qaba abbaa daddafoo نرى شوفي ناس داتي سني نرى شوفي والله نرى شوفي walla ziizoo abaaboo darbe okay
والله نسأل فتيسا ايش انا تسني الراجفه قاش كانوا سنين الراجفه إيه ايش يا نراجف بدفو جدع يا رب أما شوفتنا اتفقات ايه شوفتي هذا كنتي شلون قولي جرى إذا كيس لا جرر يو جرر واني قدك أين بلسي أبا كياتي في هذا كيا ايش أين بلسي ايش ايش سني بلدي كنو وامرت سني ابدتو كنو إيه اصلا على واني هندي جديد سنيها بل سفارقيه Ayyee ayyee ayyee. إيه أكاسيتنا لا لا asmaanuu أكاسيتنا لا tiktookii tuujii لا siraa jedhu kana fooloo godhaa ka abbaa ruqiyyaa kana fooloo godhaa dhageeffadha geerara أبا ركيا ونلالي مسجدين جارسف جارتين أمتو جارتين ابن بير أجرو جزمة هند لا لا Itti dachaana dhiifne kunoo isi wajji jirra abbaa daddafoo ila kunoo. Geerara. Itti jiranii birasi. abbaa daddafoo isin jalaa bade moganaa yaada tartan itti yaada taara na fakkaate faamilii yeroo tokko hundi keessan tiktookii tuujii siraa jedhu kana fooloo godhaa ka abbaa ruqiyyaatiin jiran kana fooloo godhaa chaalenjii 70,000tu kennamee fi hundi keessanuu piliis fooloo godhaa fi haga 50,000 oofnu mana kana ammoo biyaans taaptaabii kana miiliyoona tokko galchinu koppiliinkii maal dhiisa taaptaabii miiliyoona tokko galcha 1 miiliyoona naas gabba eenyu bu'e abbaa daddafootti bu'e deebisaa ergadhaa isin galchaa Nasri firee nu galchitaa dhifama faana sagalee bareedaa firee firee moo firee dim jedhare firee qofa jedha. uffata aadaa uffatteertu hidhimi Kun lakkoofsa tokko barreessaa jirti. meeti ayiwaa Firee ilillee ergadhu yookiin. Okay. Thank you. Nasri. hayya namummaati sagalee kana ragaa baatee ho'ee arga Abbaan daddafoo hin deebiftu. Nu ta'ee jira bal'aadha. ammaa dhufa abbaan daddafoo agasiif taaptaap godhaa eegaa biyaans 1 miiliyoon taaptaap inni gubaa Taaptaap godha. Bilis namoonni 3,600 namoonni 3,600 as jala jirtan namni tuujii siraaj akkaawuntii tuujii siraaj kan jedhu akkaawuntii kan namni fooloo godhin fooloo godha chaalenjii kennameef kana haa mo'atanii haa bashannananii Dubaay dhufanii dhiiroo birrii teennaa miti nuti fooloo qofaan qarqaarra mallaqa kennaan miti ka bashannanan mallaqa kennaan miti ka chaalenjiin kennameef kanaafuu yoo wal haasituu ta'e malee yoo haasitummaan nu jiraate malee hundi keessanuu fooloo godha mee warri fooloo gootan tokko tokko barreessaa mee hundi keessan isa laala nama 3,400 kana keessa galatooma shoodee dubbadhu. Inshallah ay baay'ee deemaa jira fooloo maashaallah 41 geenne 70 bada 37,500 irraa kaanee haga 3,400 geenneerra. Shoodee mee waan haga ammaa ture kana haga abbaan daddafoo deebi'uuf gabaasa nu dhiyeessi gaa. Miyuutii banadhu. Miyuutii banadhu shoodee. Allah adaan miyuuti marra kaayeetu maanima haasa'u jira ifaan tokko jira Aishi. irraa baasaa boodhis Abbaa daddafoo yoo dhuftan abaaboo darbaa. Aishi. Deebi'eera abbaan daddafoo. Asanii kadhee gabbuusaa isatu warra aartistii keessan jira. Asee soorishi si deebisa mangistii koo. Aishi abbaan daddafoo deebi'e itti fuufati. hayyee amma gadi maal abbaa itti fufuu Agasiif taaptaap godhaa dhageeffadhaa. Taaptaap koppiiliin godhaa oduu dhageeffadhaa. kiyyatti gadaa dhiisu kaabba
Ashama harka fuunee jecha oduu bareedaa tokko qabannee kan isin biraan ga'aatii jirru yoo ta'u sheerkoppiliin kitaab gochuudhaan nu bira dhaabbadhaa jechuun cimsinee kan isin hubachiisnu ta'a. Akkuma beekamu guyyaa har'aa kana bifa adda ta'een sagantaa bareedaa tokko qabannee kan argamnu yoo ta'u sagantichis maal jettanii namoonni hedduu gaafii kan isinitti ta'e yoo kan jiraatu ta'e sagantaa kana fuunee gurraan isin ga'uudhaaf qophii kennaa xumurreetii kan jirrudha. Kabajamtoota hordoftoota mana Nasriyaanolee hundumti keessanuu akkuma beekamu guyyaa har'aa kana abbaa ruqiyyaatii fi haadha ruqiyyaatiif chaalenjiin bareedaan tokko kennameeti jira kan jedhu Dr. Nasriyaanolee gabaaseeti jira. Chaalenjiinis maali jettanii yoo kan nu gaafattan ta'e tuujii Siraaj fooloorsii 70,000 akka galchuuf jecha qarshii Itoophiyaa 50,000 kan lakkaa'amu siif galcha jechuudhaan waadaa galeefii jira. Waadicha kana sababeeffachuudhaan yoo xinnaate qarshii 50,000 qofa osoo hin taane biyyoota Dubaay Emireet Yuunaayitid keessatti abbaa warqiitii fi haadha ruqiyyaatiif abbaa ruqiyyaa bashannansiisuudhaaf qophii waan danda'amu hunda nan guuta jechuudhaan obboleessi keenna tuujii Siraaj waadaa galeefii akka jiru cimsinee kan isin hubachiisnudha. Akkuma beekamu abbaan ruqiyyaatii fi haati ruqiyyaa yeroo baay'ee namoota hedduu kofalchiisuudhaan kan beekaman yoo ta'u akka aadaa Oromootitti buna quluudhaan kan dhuganii fi safuu waan hunduma eeggatee kan irratti xiyyeeffatanii hojjetan ta'u cimsinee kan isin hubachiisnu ta'a. Kabajamtoota hordoftoota nama 3,300 uummata yoomillee hin barbaanne badii nama kana dhaqaa fooloo itti roobsaa waa xiqqoon dubbadha hundinuu naa obsaa kan jedhu dhaamsa kiyya fuudhee kan isin biraan ga'u yoo ta'u akkuma beekamu fooloorsiin isaa 9,334 weellistoota keessaa tokko Fayyisaa Afurii badaa abbaa ruqiyyaatii fi haadha ruqiyyaa isin lamaanuu yuumee umriin naa turi jechuudhaan asumaan kan si eebbisu ta'a. Kabajamtoota hordoftoota keenya fooloo nama kana gochuudhaan qarshii kana injifachiisuu hin irraanfatinaa jechuu cimsinee kan isin hubachiisnudha. Qarshiin qarshii 50,000 dingata waafaqama jedhan waa hajamaan rabbiin isin irraa haa qabu tarii wanta hamaa kan jennu yoo ta'u akka Itoophiyaatti birriin 50,000 kun waan guddaa waan ta'eef inni ammoo jiraataa biyyaa Baganaa jiraatan hiriyoonni kiyya. Kanaaf isin jaalladha qaama qalbii kiyyaan kan jedhu dhaamsa kiyya kan isin biraan ga'u yoo ta'u namoota 9,042 fooloorsii kan gochaa jirtan galatoomaa ulfaadhaa jechuun isinii barbaanna. Halkanii fi guyyaa nuti wal yaannaa yoomillee taanaan barii wal araannaa kan jedhu dhaamsa kiyya kan isin biraan ga'u yoo ta'u warra gastii keessaa maqaa isinii dhahee uummata jaalalaa uummata nagayaa seenaa xiqqoo wayii fuudhee gurraan isin ga'e hundumti keessanuu sirrenna dhagaa jechuun cimsi kan isin hubachiisu ta'a. Manguddoonni lamaanis kan nu biratti argaman yoo ta'u isaanis sadarkamaan itti kan dhufnu ta'a hundumti keessanuu gurra keessan as sirgisa ar'as barustaan an isin eebbisa jechuudhaan dhaamsa kiyya isin biraan ga'aa kan jirudha. Tokkoffaa irraa isinii kaasa kunoo Nasriyaanolee nama jechuun kami kakaatimaan tole har'a kunoo dhufee mana isaa oole kan jedhudha. Baga nagaan dhufte siin jedha yaa iluu namni akka keetii eessumallee hin jiru addunyaa kanarraa eenyuun sin jijjiiru kan jedhu asumaan sillee keessa si baasa. Assalaamu alaikum aadaan firaggaasa namni haqiiqaa hin qabne akkamiin nu siyaasa harka keessa lachuu rabbitti ol baasa. Mee iluu kanallee sirri osseensisaa du'aayii isaallee anatu eebbisaa kan jedhu asumaan dhaamsa kiyya dabarsaa. Diina isinitti deemu kaa ofirraa farsaa jechuun barbaada rabbiin ol guddate isiniif haa guutu yaadaa fi muraadam. Baay'ina namoota 3,300 isinii dubbise akka armaan gadii irraa nama dhoogitan wanta ta'e badii dhaloonni har'arraa akkasitti yaadii meegzee takkatti kilaan piyur handi isinii jedhaa jira afaan ingiliffaan har'as borustaanaan hin barbaannu liffaa kan jedhu dhaamsa kooti umrii isinaa dheeressu rabbiin kiyya mootiin dhabdi tuni ammoo saree nama gootiin oduudhaaf arkunillee. Har'a akkuma beekamu ashama harkaa fuunee jecha yeroo ammaa kanatti iluu kun abaaboo bareedaa tokko kan ol darbe yoo ta'u garuu yeroo ammaa kanatti jala kana taa'aa jiraachuun isii namoota hedduu keessatti gadda guddaa dhagahameetii jira. Akkuma beekamu nama kana seensisaa jechuun dhaamsa kenna yoo ta'u abaaboon haga 19,2021 yaa rabbi Allah nurraa qabu. Rakko inuma itti fufaa jira hanga 26 ummata jaalalaa ummata nagaya amma ta'ee jira kunoo 32 dingata waafaqama jedhan waa hajaman rabbi sirra haa qabu tarii wanta hamaa oofaatuma jira hanga 40 jechuudhaan dhaamsa kiyya kan isin biraan ga'u yoo ta'u rabbii keessaniif jabeessaa akira gadi nama deema jedhan manni kiraa kunoo iloonillee bari osseenee jira kanaaf qaamaa qalbii kiyyaan si waliin tirtira jechuudhaan dhaamsa kiyya kan isin biraan ga'atii jiru waa xiqqoon dubbadha hundinuu naa obsa dafaa iluu kana fooloo itti roobsa inumaa gootanii jirtan 140 dingata waafaqama jedhan waa hajaman bakka nagaan dhuftan kulliin ilmaan namaa kan jiru dhaamsa kiyya kan isin biraan ga'atii jiru Oromoon takkatti gargal waliin hiru jechuudhaan akkuma beekamu guyyaa har'a mana Nasriyaanolee keessatti kan argamnu yoo ta'u irra hedduun namoota tuujii Siraaj sababeeffachuudhaan chaalenjii bifa adda ta'e qarshii Itoophiyaa qarshii 50,000 dingata waafaqama jedhan waa hajamaan rabbiin isinirraa haa qabu tarii wanta hamaa gurbaa kana injifachiisaa seenaan isaa dheeraa nama gammachiisaa dhugaa dubbachuun nama kofalchiisa
wanni inni hojjetu inumaa koomedii warri hin beekne illee akkasitti bara gadi bu'eetu ka hiddaa fi daraa kanaaf isin jaaladha beekaa yeroo maraa kan jedhu dhaamsa kee kan isin biraangaatti jiru yoo ta'u akkuma beekamu mana Naasir Aanolee dabalatee Tuujii Siraaj akkasuma ammoo Tuyyuu Seeblee fi Burtukaanii isinii haa galu wanti an jedhu yaadni akkam gootee jirta dubbii gaafa kaanii mucattii sirbituu sagalee kiloolee nama akkana kana mana Naasirii keessa oole nama jechuun kami kakkaatimaan tole baddaa kana jirti katamaan shookolee gammoojjii argamti kata Faradoon boqolee jechuudhaan asumaan dhaamsa kee isin biraangaatti kan jiru qophicha tamsaasa yeroo ammaa kanatti bifa walaloo yookaan gaazexeessaa sirri na dhagaa durbaa dargaggeessaan uummata yoo millee hin qabne balleessaa bakkuma jirtanitti tokkummaa jabeessa yoo barbaada namoo isinii walaleessa yoo barbaada namoo isinii geerara warra hin beekne illee akkasitti baraa jechuudhaan yaada kiyya isin biraan ga'uudhaaf qophii kiyya xumureetti kan jiru yoo ta'u hedduun namootaatti isin keessa jira akka abbaa daddafoo nama akkanaa kana qabdi Oromoon hayyoonni Oromoo kan jaalattan qomoo jari Dr. Raniyyaa Profeesara Asaasa Gonguma kallattii hundumaan jaalallisiif qabu bada iluu kiyya wayna keessaa dhumaa jechuudhaan asumaan gammachuu kiyya asumaan ibsadha kanaaf nama hunda keessaa si jaaladha addunyaa kanarraa si dinqisiifadha onnee kiyya banee keessa si kaawwadha onnee maa si dhiisee si dabarsa garatiru namni akka keetii eessumallee hin jiru addunyaa kanarraa eenyuun sin jejjeeruun akkana jedheetii waan kan kee gaazexeessaa yaada kiyya fidee ummatatti geessa ummata yoo mallee hin qabne balleessaa jechuudhaan baganuu jiraattan isin warri biyyaa hedduun galatoomi attis Naasirii yaa rabbi Allaatti na dabarsi diina itti deemu ammoo irraa hafarti jechuudhaan asumaan si eebbisa waa'ee kee dubbadhee ummata beeksisa kan jedhu si yaada kiyya asumaan kan dubbadhuudha baay'een irra keette barati koofiyyaa kanaaf si jaalladha qaamaa qalbii kiyyaan inumaayyuu si dabarsa tarii hanga tiruu namni akka kee teessumallee hin jiru gaafa jedhu ammoo ilutuuyyu jira kanaaf si jaaladha hundumtu yaa firaa jechuudhaan namoonni baay'inaan 2,300 gonkumaa nagarre nama akka keetii baganaa jiraattan kan dhiiraaf shamaraa gadi bu'eetu hiddaa fi hidaraa kanaaf isin jaallanna beekaa yeroo maraam kabajamtoota hordoftoota mana Naasir Aanolee baay'ina namoota 3,800 kan ta'u yoo ta'u inumaa iluu yeroo ammaa kanatti bifa adda ta'e wantoota urjii fakkaatu kan roobsaa jiru yoo ta'u inumayyuu onnee keenya galaa jiraachuu isaa cimsinee kan isin hubachiisnu ta'a gara 4,000 onnu seeyisee kan jiru yoo ta'u weellistoota keessaa tokko Fayyisaa Afurii yaa rabbi yaalaa nurran buusin turii bada umrii kiyyaatti umrii badaa iluu kiyyaatti umrii naa turii inumaa na seensiftee jirta bari 4,000 jechuudhaan dhaamsa kiyya kan isin biraan gaatti jiru yoo ta'u yaadolee bifa addaa ta'een qopheesseetiin kan isin itti tamsaasuudha. Warra gastii keessaa maqaa isinii dhayaa hundumti keessanuu sirriina dhagayaa baay'ee isin jaaladha maal isinii ta'a yoo kan jedhu ta'u nurratti dhaabe jettanii warri na gaafattanii dhugaa jirtu isinitti mana dhagahame aniim tokkotu jira tokko zaaroo baalee seeraa keessan ammoo waan jedhu wallaalee jaalaluma keessan to'annee kiyya dhaalee baganaa jiraattan ummata jaalalaa wajjin haa jiraannu halaa fi amalaan har'as borustaanaan isin waliin tola mirgi keessa yoomu haa bararkoolaan jechuudhaan dhaamsa kiyya kan isin biraangaati yoo ta'u akkasuma ammoo takkallee ni jirti maqaan isii firee nutti hin dhiisinaa wanta duriin jirree baganaa jiraattan hundumti keessanii kanaaf isin jaaladhonnee kiyyarraa ani garuu maaliif jala kana ta'a iluun namni akka isaa eessumallee hin jiru jedheetiniin isinitti dubbataa ture hanga jalqabaa shukriin karabbiiti isa onnu qabaa dhugaan jiru kanuma inni wayi waa dadhabaa jechuudhaan dhaamsa kiyya kan isin biraangaatii jiru yoo ta'u warra gastii keessaa isin walaleessee dhaamsa kiyya fide isinitti geesse amma warri gastii jalaattuun hafee jaalaluma keessantu yoomillee na xalafe inumaayyuu lafeeti jallee kunoo na caccabse jedheetiin kan isin dubbadhu yoo ta'u warri gastii jalaa hundumtuu na dhagaya baay'ee isin jaaladha maal isinii tayam waa dubbachuu edda Naasir Aanolee kabajamtoota hordoftoota TikTok Naasir Aanolee